Seenaa obbolaawwan lama gidduutti ta'ee kan jaalala dhugaa fi aarsaa guddaa of keessaa qabu. Qaama miidhamaa ta'uu obboleessa isheetti saalfatte garuu wanta isheen hin wanta guddaatu ishee mudate. Guyyaa tokko intalli hiriyoota ishee waliin osoo ta'aa jirtu obboleessi ishee gara isaanii dhufe. Hiriyoonni ishees mucaan dhukkubsataa kun gara keenya dhufaa jira, dhukkuba isaa akka nutti hin daddabarsine ittiin jedhan. Obboleessi intalaas yoon dhufee isin faana taa'e rakkoo qabaa jedhee isaan gaafate. Obboleettiin gurbaas lakkii nuti deemuuf jettee hiriyoota ishee kaastee fuutee qajeelte. Innis si faana deemuun barbaada jedhee ishee gaafate. Isheenis sababa itti saalfattuuf lakkii ana faana akka hin dhumne ana irraas fagaadhu, hiriyoota koo fuula duratti na saalfachiiftee jirta ittiin jette. Obboleessi ishee baay'ee gaddee lapheen isaa baay'ee cabe. Guyyaa biraa guyyaa dhaloota ishee waan na ta'eef abbaan ishee waamee dhuftee obboleessa isheen maal hojjetta asittiin jette. Obboleessi ishees guyyaa dhaloota kee waan na ta'eef keekii siif finne osoo jechaa jiru kiraanchiin isaa jala lafa bu'ee keekii ishee jala dhangalaase. Isheenis maaliif mana barnootaa ani baradhu fiddee dhufte? Eenyuyyuu akka inni obboleessa koo akka ta'e baruu hin barbaadu. Qaama miidhamaadhaan hiriyoota koo fuulduratti baay'ee na saalfachiisee jira jette. Obboleettiin isaa yeroo akkas jettu abbaan isaanii dhaga'ee baay'ee aare. Maaliif akkana jetta? Ati mucaa akkamiiti? Amma dhiifama gaafadhu ittiin jedhe. Isheenis maaliifan dhiifama gaafadhe ittiin jette. Yeroo kana abbaan isaanii yeroo dheeraadhaaf kan dhoksaa ture icciitii bara dheeraa itti hime. Sii fi obboleessi kee yeroo ijoollummaa keessanii osoo kubbaa taphachaa jirtanii ati kubbaa deebisuuf gara daandiitti yeroo fiigaa jirtutti konkolaataan saffisaan fiigaa dhufee si miidhuuf yeroo jedhutti obboleessi kee fiigee dhufee daandiirra si darbate balaa siif dhufe ofiif oolche. Siif jedhee jireenya isaa aarsaa godhe, si oolchuuf jedhee qaama miidhamaa ta'eef ittiin jedhe. Yeruma sana gara hospitaalaa geessinee dooktarris lammaffaa akka isaa duraatti akka hin deemne nutti hime. Yeroo sana jalqabee kiraanchiidhaan deemuu jalqabe. Ati yeroo sana daa'ima waan turteef hin beektu turte. Garuu wanti ta'e hunduu si jaalachuurraa isa hin dhorkine. Hanga ammaa baay'ee si jaalata ittiin jedheen. Akkuma kana dhageesseen baay'ee gadditee baay'ee boo'uu jalqabde. Ammas guyyaa biraa hiriyoota ishee waliin osoo ta'aa jirtu obboleessi ishee gara isaanii dhufe. Hiriyoota ishee keessaa tokko akkana jetteeni. Ela kunoo dhufe obboleessi kee jibbisiisaa kun ittiin jetteen. Isheenis miira aarii keessa seentee kun obboleessa kooti lammaffaa waa'ee isaa waan gadee akka natti hin kaafne jettee gara obboleessa isheetti deemte. Yeroo sanaa jalqabdee obboleessa ishee kunuunsuu jalqabde. Seenaa kanarraa waan nuti barannu namni si jaalatu aarsaa guddaa siif ta'uu akka danda'u baranna. Garuu yeroo hedduu jaalala dhugaa hubachuu fi kabajuu dadhabuu keenya. Kanaaf namoota aarsaa guddaa siif godhan yeroo jirutti jaalachuu, kunuunsuu fi kabajuu akka hin daganne ergaa kooti. Nagaa naa ta'a.